Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatanii kan biyya keessas kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenya araara waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas har'as immoo zigaajjaa adda ta'e wayii isinii fidee dhufee jira. Ammaa fi kunooyi akkanatti kana dha'ee jira, ammas kana dha'ee jira lama jechuudha. Amma dammoo adii tokko dha'ee jira, tokkotu hafa jechuudha. Kazaan amma sadi dha'ee jira, afur barbaachisaa sila ta'eefu amma maal goona dursinee haalama kanaan akkuma dura daantelii keenya jammarannutti ni jammaranna. Haaluma kanaan akkanatti eega jammaranneen booda hiifama hirrina jalaa ba'e haala kanaan akkanatti eega godhanneen booda marsaa tokko waliin geenyee jira. Kan lammataa irratti akkanumatti akkuma nama daantelii keenya dhaatu itti haala kanaan akkanatti goona. Saniin booda maal goona asitti maazanii keenya buufanna. Akkanatti haala kana maazanii keenya ittuma buufachaa asitti maazanii isa sadaffaa sorry dhiifama. Akkanatti akka inni nu jala olitti hin qullufamnes harkuma keenya dhuggachaa hatuma akkanatti dhaachaa deemna yaa babbareedduu wantoo'e.
akkasii siniin jedha kunooti haala kanaan hojjedheetoo xumuree jira. Asiin diimaan olitti aana, asiinis adiin olitti aana. Akkasii siniin jechuu jaaladha. Kunoo haala kanaan hojjedhee xumuree jira. Yoo viidiyoon kiyyaa sinitti tolee like share gochuu hin dagatinaayi, nu jajjabeessuu hin dagatinaayi. Akkasumas immoo haga viidiyoo biraatiin walitti immoo diizaayinii gara diizaayinii biraa fidee immoo hojjedhee isinitti agarsiisutti kanumaan bashannanaa isiniin jechuu barbaada. Bakka itti balleessee yoo jiraate dammoo mastuu bakka kanatti dogongortee jirta sirreessii naan jedhaayi. Naan jechuun irraanfatinaayi isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo kunoo kuni duuba isaati. Kuni dammoo keessa isaati isiniin jechuu jaaladha. Akkasii isiniin jedha uummata qashtii. Hamma viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jechuu jaaladha. Dhiifama oliini fakkeenyaaf haala kanaatiinis inni lammataa dammoo haala kanaatiinis akkanattis wantoota akkanaatiin fakkeenyaaf kunniiwwan hundi isaaniitu iyyuu biffeedhaaf soofaadhaaf wantoota akkanaatiif ta'uu ni danda'u. Kunis dammoo jechuudha. Kanas haala kanaanis biffee keenya soofaa keenya bakka wombariiwwan irratti wantoota tokko tokko irratti geexii tokko tokko gochuudhaaf baay'ee namatti tolu isiniin jechuu jaaladha. Isin immoo waan jettan isintu beeka. Ani garuu kaniiwwan illee hojjedhee jira. Viidiyoon koo guyyaa isin bira ga'e arguu dandeessu. Kanan har'a hojjedhe dammoo kana fakkaata hiikaa mushurraa jedhe. Akkasii isiniin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraa isin walitti deebinutti turtii gaarii. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabajaa isiniin